Oromoko warreni video kana ilaaltani rabbiin jedhaati miidiyaa guddaarratti sheerii nu godha. Adaraa keessanii warreen sagalee qabdanii warreen sagalee namaa ta'uu dandeessanii adaraa keessanii OMN irratti illee sheerii na godha. Wallaggaaf nu dubbadha. Wallaggaaf nu dubbadha. Biyya keessa garatti jiraannu qabnu. Biyya ormaa keessa garatti jiraannu qabnu. Lakinoo humna mootummaatiin qabeenya maatiin qaqqabanii barbadaa'uu jalaa godhanii qabeenya maatiin koo waggaa amma kanatti abaatanii hojjetatanii daarana jalaa godhanii halkan tokkotti biyya ormaa keessa waggaa amma kana jiraadhee maatii koo guddifachuuf biyya koo guddifachuuf tattaafadhe halkan tokkotti humni waraana mootummaa abidda daraara abidda bu'eena jalaa godhanii qabeenya keenya qabeenya maatiin koo qabanii abidda daraara jalaa godhanii halkan tokko keessatti kanuma daddarbee immoo inni kan reebamaa inni kan immoo ajjeefamaa jira. Isa kan immoo qabeenya isaa makiinatti naqanii fedhachaa jiru. Horii makiinatti naqachaa jiru. Rabbiif jedhaati warri miidiyaa guddaa qabdanii wallaggarraa dubbadha. Wallaggarraa dubbadha. Horroo guduruu wallaggaa keessatti aanaa Jimmaa Gannatii keessatti wanti ta'aa jiru. Waa addaati. Namni dubbatuuf hin jiru. Lakinoo nama afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenyeef nama afaan Amaariffaa dubbachuu hin dandeenye. Warra Benishaangul Gumuz fidee Oromiyaa keessa naqee uummata ajjeesisaa uummata ficcisiisaa jira. Lakinoo waggaa amma kana biyya Oromaa waggaa 9 hojjedhee maatii koo jiraachifadhee maatiin koo waggaa amma kana hojjetatanii qabeenya isaanii daadhaana jalaa godhanii na jalaa barbadeessanii Oromoo koo. Oromoo koo maaloo dubbadhaa. Oromoo koo